Waa'ee amantii kanaa fi deddeebi'ee gaaffii baay'ee gaafachaan ture. Osoon hin amanatinis macaafa qulqulluu kakuu haaraa dubbisaan ture. Ergasiin dubbiin kun dhugaadha jedhee gooftaa kana amanadhe kan jedhu Paaster Isheetuu Damisee bara ari'atamaa sana keessa reebicha kiristaanota irra ga'e sana keessaa nama hirmaatanidha. Paaster Isheetuun bara baay'eedhaaf waldaa kiristaanaa kana geggeessuu fi tajaajiluu keessatti ga'ee guddaa baataa akka turan beekamaadha. Gaggeessitootaa fi tajaajiltootaaf ergaa fi gorsa guddaa carraa kanaan dabarsan. Gaggeessaan tokko eenyuun akka waamame beekuu qaba, maaliif akka waamames beekuu qaba, obsa guddaas qabaachuu qaba, namootatti jaalala guddaa argisiisuu qabas jechuun gorsa kana dhalootaaf dabarsa. Egaa Pheenxeen sun siruma jechi isaanii sun ni jedhu. Warri kun immoo ijoolleen aadaa keenya sirbuun barbaachisaadha. Maali? Pheenxee yoo ta'an malee kanarraa dhufuu hin danda'anii jedhan lola kan kirkiri kaasa. Isa sana edaa mucaama booda seenaa Yihuudootaa beektaa jedhuun kanatti inni na wajjin na gargaaru suni waatti beera. Hojichi dhufee na biratti qo'ate. Beekasumaan gaafate amma waan atti mee jedhanii beektaa seenaa kana jara kanaa hin jedhee. Naani ani hin beeku nama beeku sii bitaa. Tolee mee fitiin jedhee maatirikii fattanamuu kan jira. Nama fidee Wangeelaawii Addis Ababaa beekfee ka'ee sa'aatii sadiitti na bira dhufee sa'aatii sadiitti dhufee shaayii dhugaa taasisuun gara maalii jedhama gara maddaa sana na fudhatee deeme. Wangeelaawii waan hin jedhee karaa qabsu hin beeku waan waliin jedhe siin amma yaadan na namasiisa. Waluma mormaa ollee sa'aatii sagalitti baay'ee jira. Innaa bahu Waaqayyo si haa gargaaru gaa'ee jedhee macaafa qulqulluudhaa kennee na dadhabnaan jecha. Duras immoo hin barbaadu. Bara 76 immoo hiriyaa kee tokko Guutamaa jedhama Shinoorra yeroo darbe kan miidhamu jira. Inni mana hidhaatiitti dhaga'ee dhufee natti himnaana kiristinnaa qaba. Lammaffaa waan akkanaa natti hin dubbatini. Ani irratti immoo waliin hin taa'u. Boosana ta'e addaan baatan. Isa zangaachisiise jecha 76. Inni samma kana hiree dhiisee amma ta'e bubbulee Sidaamutti galee shaakkisuutti. Sanirraa kan ka'e ergasii deebi'ee 80 yeroo sanatti ani amma macaafa qulqulluun dubbise. Harka wal qabee namni naan jedhan jiru. Sana caala samichi natti hin dubbanne walii galuu hin dandeenye macaafa qulqulluun dubbise. Macaafa qulqulluu dubbisuudhaan edaa kana dubbii waaqaa edaa kana jedhaa jedhee macaafa qulqulluu kana fudhate. Sanirraa kan hafe amma qoramnu sanatti waa tokko irratti gaa walii galuutti inni amma namichi suni waldaa biraati. Waa'ee cuubbatti irratti waa'ee cuubbaa ani nan dubbisaa gaafin gaafadhaa inni immoo cuubbaa sana fudhanne baay'ee isaa guddisan yoo baay'eesi sanatti walii galuuti. Amma sabari biratii qabu sabari biratii sanas naannan qabu. Hoggaa tajaajilaan isaanii deemen waa'ee cuubbaa dubartoota gaafa siriidhaan maaf cuubbuu hin tarree taa'ee nu doonu. Waaqa amantamu sini nama amantamu jedhama. Sirriidhaan dhoksinee cuubbuu Buraayinde. Amma gaa taa'u sanitti seenaa Yihuudootaa iddoon itti gaafadhu sanitti dubartiin obboleettii ishiitirraa obboleessi biyya dhachee baay'ee nu jaalatti nu kunuunsiti waan hunda nu hojjetti haadha michoo innee nushi. Amma kuni kumeen jettu suni kumeen jettu buna danfistee nu waamte wangeela nutti inni nageenya anis tashoomanis kunis jechuudha. Nageenya raawwanee tokko achi galle immoo
Bahkan buna dafiste nu cakacik lammaffaa buna ishee nu hin mari'an. Ishiin buna dafistee immoo amma sun waan ta'e silaan wajjin hin taate amma moo nuti bitii miti waan hunda nu gootu maayilneeti immoo buna ishee dhuguu dinneeti immoo dhagnee jiru. Dhuma kana jennu egaa jidduudhaan namichi kun dhufee haasofne macaafa naa kenne macaafa sana dubbisee bakka duraadhaa dubbii kanaan jiraachuu qaba murte booda amma qormaata fudhateetan gara naannaan dhufu ajjamaa beenyaa mucaa jedhamu tokko qofa na dheedu waa ollaa hunduu natti hin dhiyaatan nu sodaatu itti dhiyaatina jettiin haatis sinfixaa itti dhiyaatina guyyaa eebbaa jettiin amma ajjamaa ka'ee edaa inni dhaga'e qorreen sun itti himte natti fakkaata ka'ee gaashashee ta'u akkam jirtu nagumaa jedheetan maal dhageechi mujattiin tun akkamitti na bira dhuftee keessa booltan dinqisiifate nagaa fatee na bira dhadhaabbate gurbaa sinamma hin cuurtu moo cuurdanii hin jedhe hin cuurnaa naan jedhe mee xiksii naa kenni bakka cuubbaa hin jedhe nama bilbuu sinii fidaa naamuti jedhee deeme tajaajilaadhaa Paastar Biraanuu Nuggaa Sarreefu dhufanii ariitumtii isaa fidee dhufee ol argine ammas isaanis karmaan gaafate hin cuubbu hin jedhee hin cuubnaa xiksii naa kenna jedhee anaan ani barreeffadhe isaan xiksii naa kennanii jecha bakka kuniin ta'anii jettee karmaan anan Namoonni warri dukkana keessa jiran uffata isaan jala afanii akka isaan Yesuus Kiristoos irraa deebi'aniif yeroo kadhachaa turanitti isaan immoo maalirraa maalitti deebina kun akkamitti ta'a jechaa Yesuus Kiristoos filannoo dorgommii hin qabne kophaasaa filatamuun kan irra jiraatu ta'uu isaa ija jabinaa fi kutannoodhaan namoota isaan ajjeesuuf walitti qabamanitti deebii kutannoodhaan guutame kana itti deebisaa turan. Nu homaa nutti hin fakkaatu yoo duunes hammam dhiphanna erga duune immoo abbaa keenyaa fi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bira deemna mootummaa isaas hin dhaalla jenneet garaa guutuudhaan amannee deddeebi'aa turree jedhu haadholii fi abboon. Faarfannaa bara sana faarfatamaa ture keessaa irra ejjetame bofni qabame jawweenii lubbuu koo balleessuuf kan barbaadu suni. Wangeelli jireenya wangeela keessa yoo jiraatan yoo dhabanis nagaa qabu yoo qabaatanis nagaa qabu. Gooftaa ta'uu isaa hubatanii gooftaa kan fudhatan abboonni erga isaan gooftaa fudhatanii gara gaaddisa isaatti baqatanii booda namoonni biyya lafaa mana isaanii dhagaadhaan akka kukkutan deddeebi'anii namoonni meeshaa waraanaa boombii fi kanneen birootiin yaalii ajjeechaa baay'ee irratti taasisaa akka turan dubbatu. Haa ta'u malee gooftaan isaan waame immoo homaattuu dabarsee isaan hin kennine irra aanaan malee jala hin aanne mataa ta'an malee eegee hin taane. Obbo Yaaloo Kifluu akkana jedhu ኑና በቤቴ አምልኩልኝ ብዬ በልምቢ በማለታቸው ከቆላ የዚህ ቡድን ሰዎች ነበሩ። ደረጀ ጋዲሳ ይባላል። እዛ ጤቢሳ ያገለግል ነበረ። እኔ ጋ ጎራ እያለ ያድራል። እሱን አስተባብሬ ከጤቢሳ ያሉት ከዚህ ከዳዳ ሶዶብሌ ያሉት መተው እኔ ቤት አመለኩ። ይሄ ሲመለክ የቀበሌው ህዝብ ሌሊቱ ወጥቶ ቤቴን ድምጥማጡ በድንጋይ ናደ በተስተስተስተስ አድርገው ጣሉ። በህይወተኛ ተረፍ ንብረታችን ሁሉ ጠፋ አለቀ። ጠቅልዬ በቃ ወደዚህ ሀገር መጣሁ። መጥቼ እርዱኝ እንግዲህ ወንጌልን ሰብረን እንገባለን ህግ አለ ከህግ እንታገል ብዬ ባመለክት ተቀባይ አላገኘሁም። ማንም ሰው ወንድማችን ደምሴ ሞቷል። እሱና ወርቁ ቤታቸው ከኔ ጋር 3 ቀን ፖሊስ ጣቢያ ዋሉ። ዞር በሉ አለን ፖሊስ አበራ። እዚሁ አቶ ብርሃኑ ጋር መጥቼ ብል እኛ እርዳታውን አንችልም ወንጌል እንደሆነ የዘራ ነው መደብደብ ደንባችን ነው መቻል ነው የምናደርገው ነገር የለም አለ መልስ ሰጠኝ።
በቂ ነው አልኩ። ክስ ተነሳው 1200 ካሊ ሜትር አጥረ ግቢው እንዳለ ካቡ እንደዞረ በሙሉ ለቤተ ክርስቲያን መሰረቻ ይሁን በዚህ ላይ አምልኩ ብዬ ሰጠሁ። እዛው ነው ተቀብለዋል። አልተሰራበትም፣ ተዘግቶ ቁጭ ብለዋል። አሁንም አሉ። ከዛም በኋላ እኔ 12 ዓመት ሙሉ ያላንድ ረዳት ያላንድ ደጋፊ ቅርሳቅርሴን እየሸጥኩ በሌላ አዝማድ እየተጠቀምኩ ርስት ንብረት መቤት ወይንም ክራይ ቤት ወይንም እርሻ የለኝም። ከብት ጨርሻ ተሟግቼ ወንጌልን በዛ ሀገር አሰበኩ። ሲሰበክ ቆይቶ አገልጋይም ተመድቦ አንድ ታምራት የሚባል ነበረ። በኋላ እዛ ተደብድቦ ተገርፎ ሄዶ የሚደርስ የለም። እኔ በገናናነት ዱላ ይዤ ቀረው። እንኳን በዱላ እየሄድኩ እያስፈታው ለ3 ዓመት ምን አገለገለ። ፍሬ የለም ተብሎ ተበረረ። እሱም ጥሎ ሄደ። ያ ቦታ እዛው ቀረ። እንደገና አሁን ወጥተን ወርደን ጥረን ግረን ደግሞ እንደዚህ ሄደው ለኮፍ አደረጉ። ሄደዋል። በተራሽ ፈራም አንድ ቀን እንደዚሁም ማን ነው ፓስተራችን ያው ገላናም ሄዷል። አቶ ነገሰም ሄደዋል። ይህም ደግሞ ከቤ ለሊሳም ሄደው ነበር። ከዛም በኋላ ቆሞ ቀረ። እኔ የትም ቀርቼ የወደኩ ሰው ነኝ። ታሪኬ ይሄን ያህል ነው። ወንጌልን አቋቁም ያለው በእግዚአብሔር ዘንድ ተስፋ አለኝ። በቤቱ ግን ምንም የለም። በዛን ጊዜ ያለው ታሪክ ልንገራችሁ። ሙሉ ይዛኝ ጌታቸው ቤት በድብቅ እዛ ነበር የምናመልከው። ሌሊት ሲሄድ በ81 ዓመተ ምህረት ወያኔ በሳንጃ ብርደልስ ተንተርሼ ነው ሄዱ። ገልቦ ከታች ላይ ሲጥል ዘላ ሰው ያዘችልኝ። ታገል ተሸፍኖ ይሄዳል እገላለሁ የሚል ነው። ከዛ አትርፎን ጌታቸው ቤት ገብተን እዛ ሲመለክ አድሮ ድንቅ ታምራትን እዛ አይቼ ተረድቼ ከእግዚአብሔር ጋር ተማጸንኩ ብዬ ጸናሁት። በዛ ምክንያት ነው። በዛን ጊዜ ያሉት ሰዎች እንግዲህ ባልና ሚስቶች 10 ቢሆኑ ናቸው። ሞቱማራ ለፋ አዋላ አርገቹዳፍ ሎለማ ባዬ ፊ ፈልሚ ባዬቱ ቱሬ namoonni nama nannee fi bulchiinsi haanaa yeroo sanaa walirra goranii nuun immoo nu miidhaa turan. Ijoollee keenya yeroo laga bishaanitti erganne nu jalaa bubburuqsanii ari'anii deebisu. Bulchiinsi gandaa daanyaa yeroo sana turan dhiibbaa guddaa nurraan gahaa turan. Sababa nuti kan Kiristoos taaneef lafallee nu dhoowwatanii turan. Nuti waan baay'ee keessa darbinee kan dhufne kadhannaadhaan akkuma ta'e dhaloonni ammaas akkasuma kadhannaadhaan bara kana keessa akka darban dhaamsa dhaamaaf. Amantoota bara sana amanatan keessaa adde Birqeen nu balleessaa jirtaa, amantii biraa nutti fidaa jirtaa, maqaa nu balleessaa jirtaa, ani har'aa kaasee si ganeeraa, ati ilmoo tiyyaa miti jechuun maatiin irraa dhalatan akka balaaleffatan dubbatan. Konfiraansii hirmaachuudhaaf jedhanii gara aanaa kan biraatti osoo deemaa jiranuu namoonni akka konfiraansii deemaa jiran erga baranii uleedhaan akka reeban dubbatu. Uffataa fi macaafa qulqulluu qabadhee jiru narraa fudhatan. Namni kana godhu kun namoota kiristaanota ganda 8 keessa jiran fixuudhaaf nama murteeffatee ka'e ture. Gooftaan garuu nama sana dafee lafarraa isa kaase. Namoonni kaan buruqanii, kaan caccabsamanii, kaanis immoo maallaqaa fi qabeenya qabatanii jiran hundumaa saamamanii, booda namoonni nu bira jiran nu baatanii nu galchan jechuun dhugaa ba'u. Yeroo sana cuuphaa cuuphamuudhaaf guyyaa waan nu lolaniif halkanan cuuphamee jedhu adde Birqeen. Aanaaleen ollaa osoo nanafin deemee sagantaa hirmaachaan ture. Qabeenya maatii fi firoota qabnurraa gargar baanee wangeelatti waan hafneef bakka qabeenyaas wangeela, bakka firaas wangeela keenya isa duukaa buunetti hafnee jedhu. Keessumaayyuu nama nu jalaa dhukkube wangeela irra keenye yoo kadhanne namni hin fayya jechuun guddummaa wangeelaa fi hunda danda'uu isaa dhugaa ba'u. Pheenxeen nurratti hin awwaallamu jedhanii nu jibbaa nu balaaleffachaa turan jedhu. Dhaloonni kun jilbaa fi mimmaaniin bara kana keessa darbuu danda'a. Ciniinnachaa, cichaa, jilbaan lafa qabatanii akka darbanis dhaamsa kana dhaamaaf jedhu. Ji'a gaafa 12ffaa
yaa'u barma 83 san jechuudha. Gaafa guyyaa 19 galgala mucaa lubbuun keessaa baate. Erga mucaa lubbuun keessaa baatee booda nan boo'ee nan iyyee firootatti nan iyyee umtuu natti siquu didee natti dhiyaachuu didee oduma akkachumaan bullee bariisaa gaa namni nama keessan jalaa birqee jalaa mucaan jalaa baddalameera waan gootan godhaa jedhanii namoonni keenya warri jiran akkasuma hin dhufanii hin arganii hin boonyee egaa amma maal gochuu qabna madaana lamiidha awwaalli isaanii madaana lamiitti awwaalan hin ta'u madaana lamiitti hin awwaallamu guyyaa tokko oolchine gaafa guyyaa lammaffaa incinni kidaan warsitti awwaallamu jedhanii boolli qofforamee incinni hin finne gaafa incinni finnu boollas duuchanii lolas kaasanii pheenxee nurratti hin awwaallamu nu isaan hin beeknu jedhanii akkam goonaa jedhan ogguma bataskaana fuuldura geenyu akkam goonaa jedhan namni ba'ee guyyaan gabaadhaa qaniin roobidhaa uummanni amma nan jedhamne ba'ee hunduu daandii qabatee bataskaanatti qajeelchinaan hin qajeelchinaadha warra boolla qota wajjin boollis duuchame awwaalchin ta'u jedhan maal gochuu qabna ree biiroo geechine karaa bulchiisaa fuuldura goone inteenye dubbii waaqayyoo itti fufanii hin lallabanii wangeellis hin lallabame ho'icha hin dhaamne achumaan gaafa guyyaa 21ti kaakun gaafa guyyaa 21ti gaafa guyyaa 22 gaafa guyyaa 21 ani gateen galu jedhee ofumaan qabadhee achi reeffama wajjiniin bulchiisa fuuldura taa'u namoonni takkuma takkaan ga'an deemanii kiristaanonni bichaan hafanii maal goonaa jennaan Fiqireen akkuma tasaa dhufee koofiraasii fuula keenya dura waajjira waan ta'eef isa qoqopheechuudhaaf dhufee birqeenaan jedhe abeet jennaan yoo awwaalames hin margu yoo awwaalamuu baates homaa faayidaan qabu biyya rakkisiniiti kan hin gallaan jedhe eessatti galla hin galla mana obbo amanteetti achitti waan nyaatamus walitti qabanii wanta keechummaan itti boqotus achitti walitti qabanii warra obbo amanteetti gallee walittiin keenyas jirtii wajjin bullee achumaa kadhachaa bullee isaan achumaa foollee dhiichisaadha kan nutti guuraa bulanii reefficha maalifi nama du'ee miti otoo nama du'ee ta'e nama du'ee namni gatee hin deemu warqee muranii saaxinii keessa godhanii fidanii bootaa awwaalatiin qabachuudhaafi bootaa awwaalaa argachuudhaaf jarri kun jedhanii reeffa buqqisanii ilaalanii nama daandii makiinatti irratti gadi baasanii isa daandii makiinatti irratti gadi baasanii nu hin gallee achi bullee bariisaa in awwaallaa iyyata deemnee hoolota deemnee mogor deemnee nu eeyyamanii in awwaalla jedhanii gaashaa lamuunfaan kaanee baane in awwaalla jennee gaafa baanu awwaalcha maaltu jira jedhanii ani obboleettiiti yaalmas wajjinaadha mana obbo amantee jechuudha ishii wajjin manatti nafee namoonni kun hin deemanii namoota kaan akka warquu gabbisaa hin buruksanii namoonni wal dabaddabanii namoota achumaan kaafteeriyaatti reeffa fidanii kaafteeriyaa jedhama hoggaasan bakka baankii kana achitti reeffa argisiisanii qarratsanii jecha adda addaa fuudhanii isaan booda waan ittiin deemee awwaaluun qabu jennaan sumuuniif shilingii walitti darbanii makiinaa nuu qabanii Addis Ababaa fudhannee deemne gaafa Addis Ababaa geenyu ani gaafa namaan beekuun qabu Paaster Biraanuffaan wajjin deemanii Tafariiffaan wajjin deemanii namoonni jijjiiru namoonni maqaa isaanii irraa fadhisi isaan wajjin mana namchi Fiqireen jira Fiqireen nam kiristaana tokko bira achi geechina jedhe achi gaafa geechinu haati manaasaa fira kiyyatu hospitaalatti du'ee fidanii na dhoksan jettee balbala nutti cufatte achumaan sossobanii fira kee miti akkanatti biyya aanaa aadaa bargaa jedhamu dhaqneeti kiristaana jalaa mucaan tokko baddalame kanaafi awwaalcha nu dhoowwanii baannee dhufne yaa obboleettii koo nu jalaa bani jedheeni wangeelaawii Fiqireen balbala bansiise achi hosseessifne reeffa achi bulchine bariisaa haqaaqitti namoonni akka ammaa kana bilbilli hin jiru bilbiluma manaati walitti bilbilanii namoonni haqaaqidhaa dhufanii Yoosefitti gaafa guyyaa 24 achitti awwaallee ani achumaan Fiqireen sin gadhiisu jedhee mana isaatti na fudhatee galee asitti aara galfadhu jedhee achitti aara galfadhee aga torbee tokko gaafa achitti aara galfadhu achitti na jajjabeessanii
gali jedhanii gaafa na qajeelchanii gaafa nas garagaree ji'uma san keessa jechuudha. Ji'uma san keessa Paagumee gaafa guyyaa meeqa akka ta'e hin beeku. Gaafa nas dhufu as dhufee uffata xiyya kan hafte fudhadhee gaafa namas immoo zim jedheetuma deemu hoolota ga'ee warra korree gurmeechaa jedhamti kiristaana ishii biratti gore. Otoon ishii gaafan ishii biratti goru achumatti dhukkubsadhee achumaan kilinikii hoolota galee achitti torbee lama iyootii footoof hin beekin kiristaanonni taraa taraa kan akka wangeelaawwii Laggasaa haadha manaa wajjin namoota baay'ee dhagaa maal jedhee isinitti himuu danda'a. Kan akka obbo Xaasoo ijoollee obbo Xaasoo fa'aa namoota baay'eedha warri kiristaanonni hoolota jiran. Kan akka Takkee fa'aa namoota baay'eedha. Isaan achitti naas taamamanii ani ji'a tokko hospitaala kilinikii san keessa ciisee achitti immoo gaafan ba'u manatti immoo obboleettiin koo mana abbaa manaa ishiitti isatumii ishii oomite jedhanii ani kana qubaa hin qabu kana dhageechi hin duuti jedhanii Boorceetti gaafa mana hakiimii sanii ji'a tokkoon booda maskaramii keessa gaafa bara 1984 immoo Tulluu Abdii kan jedhamu Boorceedha tajaajilaadha. Inni hoolota na fudhatee mana isaatitti naan galee achitti ji'a lama naas taamamanii haadha manaasaa wajjin warra hambee bantii jedhu achitti waaqeffannaa achitti isaan naas taamamanii achitti fayyee gaafan ji'a lama guutu du'a obboleettii kootii natti himanii deemiti yoo si jibbani sirmii baafadhu haadha kee biratti obboleettiin kee duutee naan jedhanii isheedhee haadha koo bira dhufee boo'ee isaan booda haati koo intala koo atis hin boo'inii ani irree dura amantii kee kana nan jibbee amantii kee kana amma na fudhadhaa atis yemmaa eeganaa fayyite jettee ishiin soggaa sana jettee hin dhiisne nan taa'ee amma 84 ammas fataanaan ittuma cimee intala kana maal gochuu ofitti deebiftee yaa muluu jedhanii warri qeessotaa warra obboleewwan abbaa kiyya haadha kiyya irratti daboo ba'an. Maalan godhaa kaan du'aan nabee ishiin kun immoo maraattee haa jiraattu jetteeni haati koo achumaan yookaan qeekee sirra haa diigamu atis wajjumaan akkashii allaattii ta'iiti walii gadi joori malee asirratti nu pheenxee nurratti qaxxalchiisuudhaaf ammas intala kana ofitti deebistee jedhanii haadha kooti irratti iyyuu ka'an. Kanaaf dhaloonni hammaa jilbiinfatee Waaqayyo fuulduratti jilbaan deemee gadi jedhee waan adda addaa walirratti ilaaluu miti waan adda addaa jecha adda addaatiin wal dhaga'uu miti sagalee Waaqayyoo dhaga'a. Sagalee Waaqayyoo keessatti bilchaachaa cichaa ilkaan 32 irraa jalaan ciniinnachaa waan dhufe irratti wangeelaaf lubbuu koo dabarsee kenna jecha nuyi nutti xinnaatee iyyuudha inni darbee akka wangeelatitti nurra iyyuu hin geenye. Kanaaf jilbaan lafa haa qabatu jedhaan kadhataan lafa haa qabatu jedhaan dhaloonni. Qaqqabduu 8 innarraa qaqqabsiisaniin fayyuu dadhabee Yesuusitti amananii naaf kadhatanii seexanni narraa iyyee bahee anis nan fayyee. Ergasii namni tokko guyyaa shugguxii qabatee na ajjeesuu dhufeet afachuuf boruun dhufee ajjeesaa jedhee na dhiisee deeme. Waaqayyo obsa guddaa waan naaf kenneef arrabsoon namaa natti hin dhaga'amu. Osoo waan baay'ee beeknus akka nama homaa hin beeknee taanee jiraanne. Tokko garamneet tokko ajjeesnee tokko biyyaa baasna jedhanii nutti dhaadachaa turan. Nuyi akkanatti hin barree ture. Waaqayyo mana keessaniin dhufa yoo nuun jedhan maal akkamitti Waaqayyoonni waaqa fi lafa kana uume mana keenya dhufa jennee yaanne. Kiristoos yoo amanatanii isa duukaa bu'an rakkinni arrabsoon ari'atamni akka jiru yeroo barumsa cuuphaa barannu waan nu barsiisaniif yeroo nurra geettomaa nutti hin fakkaanne. Ana namoonni na rukutanii na kuffisnaan obboleettiin too mootummaa Waaqayyootti gala jettee ililchite kan jedhan obbo Ajjamaa Beenyaa. Wangeelli gatiitti kaffalamee as ga'e amma dandeenyes immoo Waaqayyo bara itti jiru sanitti gatii daballee yaa'u bara siddatii san keessa akkuma obboleechi keenya warquu dubbatan ana dabaddabaa turanii inni anarratti amburuqe na kuffisanii hoggaadhaan ani wayyoo jedhee intini jedhee
anarratti ani intini jedhe obboleettii tiyyatan ammoo ishiidha hoggaasanii ajjamaan du'ee jennaan ilililililila du'u mootummaa waaqa dhaalaa maal rakkinni jira ateetii miti baga du'edhan haramaniin akkana jetti obboleechi du'an jedhanii ishiitti garagaranii ishii intini jechuu danda'anii gatii nama kaffachiisus waaqayyo ixif ifi gatii namaa deebisa waan ixif dirribii gatii namaa deebisa waqtii sanitti yaa'u gara gooftaa deemna gooftaniin dhufa jenneetu danne malee kan hunda taa'enne iyyaan waaqayyo dhaloonni ammaa kun gatii waaqayyo itti baasee obboleewwaniin fide kun yeroo ammaa kanatti bara natsannatiin itti jiru bara rees arrabsiin hin jirreedha akka barbaadanitti irree antanii jechuu danda'uudha waaqayyoon hoo sodaatan qajeelummaan hoo kadhan biyya kana bichaa miti Afrikaadhayyuu oolchuu danda'u. In darba jennee kan hin yaadne kunoo waaqayyo nurraa dabarsee guyyaa irraa kana geenye. Amantoota keessaa namni nu jalaa du'ee asii iddoo awwaalaa dhabnee magaalaa Finfinneetti awwaallee beekna. Dhaloonni kun jaalala maallaqaatiin, jaalala hiriyaatiin, jaalala biyya lafaatiin karaa wangeelaa irraa akka hin kaane. Nuti halkan dungoodhaan wangeela dubbisaa turre. Amma garuu waan hundumtuu mijatee osoo jiruu amantoonni wangeela kana salphisanii akka hin ilaallee dhaamsa dhaama. Kadhannaa achumaan asitti hafee didiyaanis asitti hafee booda gabaa dhoowwayii nagaduun jammare. Haadha kiyyatti ba'an ta'e nagaduu gaan jammaru amma fagoos hin deemna akkatti deemnu hin qabnu. Gaafa makiinadhaan deemne achirraa barabbaranii nu buusu. Ol deebi'ee tanaan ani kadhachuun jaaladha. Jirti haati teenya takka ta'e baqqaluun jirti ishiin nama kadhataati. Ani ol deebi'ee tan kadhachuun jaaladha. Bu'aan oola urfaa saalonii mana keenya keessatti. Nan kadhadhaa hoo gadi baane ilaalle addi kiyyaa abidda qabatu natti fakkaata. Namni na arrabsa karaa deemuu hin danda'u. Ammas ani numan kadhadhaa odoo kadhannu gaafa kaan warquu gabbisa dhabarru naan jedhe. Tsalliyaa makiinaa sinii ilaalee siniifan bitaa tsalliyaa nuun jedhe. Isheenee tsalliinee torban lamatti gaashee badaada wajjin nuu bitan. Garuu kana bitaa miti kaanu bishaan waraabbachuu hin dandeenyu ollaa dubbisuu hin dandeenyu yoo deemne nu arrabsu saroottan nuun jedhu. Ani immoo dhuguma nu darbitee amma akkana natti fakkaan. Nuyi deemne hinduunaa hin deemnaa mana waaqa galla kana hunda babal'ata seene mootummaa waaqa galla lubbumti teenya gara si'ooliin naqini. Nu jeessanis rarakkannu silaanuu darbiti seene waaqa wajjin manuma waaqaa lubbuun teenya galtu inni baay'ee dhiphanne. Guyyaan halkan nutti ta'e baay'ee jibbame. Ollaan firri nu jibbee ollaan nu jibbee deemicha dadhabe. Mana sadii walitti kaanna. Bakka galgaa'ii nu dhufte. Dhufan nanamma sagalee waaqa kanatti dhaga'uu dadhabnu kana nuyi halkan biiftuu yalan godhani. Odoo utubani halkan kan akkan bariine jedhee tana jennee yaanna hundi keenya. Odoo gaggabnu nutti barii addaan gala. Dhokannee waan deemnuuf nuyi amma baay'ee bashannanaa jira. Nuyi ifa akkanaa arginee namni baay'atas ta'e garuu hin kadhan harka keenya bal'isnee lafarra guunee daasannee bal'isnee nama nu baay'ise waldaa nu guddise waldaa akkanaa seene nama nu baay'ise nutti haa dabalamanii yaa Waaqayyo nama nuu kennine baay'ee kadhachaa ture waan akkasumatti kadhatanuu dhaga'e.